دوبا كبجمتوتا درجة في شمرن كيرونا بي تي في أكتمت درجة في شمرن كيرو ربي أكتمت هوني في منقدان كبجمتوتا هذا في أبا كينيا بكجر تنتي عمري تيسني في نورتي قرتي دررمتني نقدسو كيسنيف نجايا في رحمني ربي بكجر تنتي سنيها جيم درجة في شمرن روموتيس كربي في رسول رقوم سدن بكادا في أبوتي تيسني سنين ilmaan isinitti horee bultii teessan bareechee rizqii teessan isinii bareechee kan wal fuutanis kan wal fuudhu teessanis duniyaa teessanis bareechee akiraa teessan haa bareechoo ganjuu maqaa rasuula kabajamaa Mustafa Al-Amiini. namni rabbii fi rasuul dhugoomse jiruun isaatii fi biiti isaatis bareedu bifti isaatis bareedu. haasawni isaatis bareedaadha adeemsi isaatis bareedaadha kana kan dhugoomsinni ajaawa hin urgaa'u jiruun isaatis laaqamtu yeroo hunda faqiira qabrii keessattis jiruun duniyaa irrattis kana kan jedhe rabbal ahad keenya amiin. بشرا لا يوم بلسومتي أتيو كان نانجة تاتي غافر ربي في رسول الله غافني سن بلسومتان غافر ربي في رسول الله تاني نمني ربي رسول الله والله قبرو ما ربي بلسومانا يو أفيف منافق أومي ورد الداغو إن شرك أومي ورا ربين ده وجينا تينا كده أوامي رفيع ويواتا بي تينكي دان متى يفرق سيمالي ربين بلسم ما دام سورة الأشر دبس ربين نقبرهم سورة نورة ربين تاني رسول ساتس نورة نرجين قرآن ساتس نرجين بلسم ما تعالت رب الأحد نقال نمني ربين بلسومين نمني قرآن بلسومين نمني دين إسلامي بلسومين زلالة ميزان بلسومين نلهم بلسومين اتياجه ربي دين ربي تيوان أدوي ربي تيوان حق صحيح إسلام تاني جيران نمالي نيوما وفكان جيران نمني ربي تيامالي في نمني ربي تيامالي استوكتون أبدا 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 صبا في إيوان تكويوتي قف تكوتون إسلام ما سوى نمني ما كن نومي ربنا ما كن ربنا ما كن إسلام ما كاو سونتان إسلام هكا نما إسلام ما تجابات أوروم ما تجابات تكوم ما تجابات دبّة تجابات دوبا كم جم توتا كيا ميديا كرانغا سلاوات كرنا اتناروس الرب ناس الرتبوتي ذيك نبي بريدة نبي بلسوما قلبي كيسنا وشرم صلى الله عليه وسلم ناجي أباك كنان الحمد لله يجي ربي سيئوبه كنان أحدية كينيا كان رحمانية كينيا كان اللي كون مالك جلال لك قلبي كينيا تي أحدية كينيا كون رحمانية كينيا كون بونا كينيا فريدنا كينيا محبة كينيا جلال كينيا مالك أبنا بيتي زمالي إذا كان بشرم كسعودي جرتو كأمريكا جرتو كان كينيا جرتو كمصر جرتو كان أوروميا جرتو كان كندا جرتو كان دبي جرتو كان قطر جرتو ونما الدنيا تنرنا جرتو نبشرم مكا ربيتين نرى قبر ما ستين دقيقة من جتشوكية ربي
gabroomte namni biraas hin gabroomsuuti. Duuba gaa rabbiin ibidda nuti irratti qabsiifnuufi kan namni nurratti qabsiisuus rabbi bardawwa salaamaa jedhee nama haqa ofiitiif haqa rabbiitiif ibiddi irratti qabatu rabbitu bardawwa salaamaa akka abbaa keenya nabiyyallaa Ibraahim irraa ja'a. Ibidda nuti obboleeyyan wallaalummaadhaan walirratti qabsiifnu akka Haabiilii fi Qaabiil. Lollummaan addunyaa tanarratti deemu hundi lola Haabiilii fi Qaabiil. Kan rabbiin yoo nuti diddaasaa goone nurratti taasisuudha. Muziibaadha. 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 Wal gabroomsuun bar muziibaa rabbiiti. Wal gabroomsuun muziibaa rabbiiti bar. Gabrichi gabrichaan caala jechuun namni waliin caala rabbiitu caala jechuu dhiisee gaafa naatu caalarra walii gala rabbiin muziibaa nutti buusee walii keenyaan fixe. Kanarraa rabbi dhugoomsuun na ja'uudha. Rabbi dhugoomsuu dhabuun kanaan baduudha. Ifa. Ifa. Maaliif seeraan qabnu gaa? Rabbi sodaan qabnu gaa? Wal fixuu malee wal nyaachuu malee Haabiilii fi Qaabiil gaa wal ajjeesuun isaanii maal fide? Du'a uummata irratti fide. Nurratti fide. Jalqaba namni wal ajjeese. Sababii har'a nuti wal ajjeefnuuf ilmaan Aadam lamaani. Haabiilii fi Qaabiil. Kanuma onni deemaa jiru har'as. Kana sirriitti nu hime Quraanni Rabbii. Kanaaf warroota narra nurraa gara akiraa deeman akka fedhanittis du'anii akka barbaadanittis du'anii kullu nafsi zaa'iqatal mawt ajala rabbiiti qadaa ol qadar. Rabbiin bardawwa salaamaa nuunaa jiru jechuu keenya wallorraayi. Qabsaa'oon Oromoo eenyoo naan jette walloo keenya. Walloo keenya kun diin rabbiitiifis as Yohaannis Tigraay kuni ni duguugee garte. Achirraa egaa gara Harargeetti gad dhufte ilmiin achirraa Harargeetti gad dhufe achirraa Harargeerraa hedduun baratame achirraa baranne achirra Jimma keenyaan Arsii keenyaan Boorana keenyaan Wallagga keenyaan Shawaa keenyaan akkasitti babal'ate. Ammallee haa bal'atu addunyaa irratti rasuulli rabbii abjuun rasuula rabbii haa dhugoomtu. Izii rabbiitiin ni dhugoo. Abjuun rasuula rabbii abjuu addunyaa balleessuudhaa osoo hin taane nuti basharamnee duniyaa fi laakiratti qananii'uudha. Seera rabbiitiin bullee wal jaalachuudha. Wal kabajuudha. Bareeduudha. Abjuun rasuula rabbii kabiraa jiru. Abjuun rasuula rabbii nuti ummanni isaa duniyaa fi laakiraa milkaa'uudha rabbi. Nama fakkaachuu osoo hin taane nama taane duroomuudha. Abjuun ulamaa'ota keenyaafis kan. Kanaaf warroota narra wareegamaniis kaleessa wallaqatti wareegamaniifis gabroota rabbiitiin narra rabbii isaaniitu nahaaf waan ta'eef bardawwa salaamaa jechuun rabbi kadhadha. Eenyumaa hun kadhadha. Himeetiin jira. Eenyumaa hun humna hin qabu akkana biyya laamuusaan jeesan. Yaa rabbii kiyya humna kana hunda siitu mootummaa Firaa'uunaatii kenni. Atummaan akka goote godhe rasuulinis kanuma jedha. Humna hin qabu jechuun moo'uudha. Yaa rabbi siitu humna qaba naa dirmadhu uummata kiyyaa jechuudha. Jecha gayaadha. Goota jechuun ka rabbii rasuul dhugoomsee beeku. Kana achi hin jiru. Ka rabbiin faarses kanuma. Duuba immoo akka seera waraanatti suuraa biyya takka seentee takka Kamisee seentee takka Harargee Galamsoo takka Diree Dhawaa takka Cinaaksan dhayite takka Arsii Baalee dhayite yookaan Asallaa dhayite
osoo viivu dhokkottee lolaa jirtu ummata keessa dheeyite suuraa bakka gufuu hojjitee isuufi mallattoo ta'e hunda himuun gawwummaadha iccitii waraana keetii himuudha. Eega simboodatti suuraa san bakka san ikkaateeti biyyata nama waadhee biyyata nama waadhee biyyata nama waadhee jettee ummata dhiiftee deemtaa mootummaan sababa si godhatee dhawa. Ati mallattoo mootummaadhaa kennutti jirtaa jechuudha. Dhugaadha moo dhugaa miti. Kanaaf sababni kun ummata keenya akka dha'u taasisa jechuun mootummaan. Mootummaan uummanni bakka tana jiran ja'a dhaqee baaragaan ummata nagayaa dhaawaa jechuudha. Ati suuraa kaatee kutti ittiin if beeksisuudha. Wallaalummaa gaafa moote qofa dubbadhi siin ja'a nabii rabbii istiraatejii isaa keessatti. Asin jira jettee mallattoo kennita. Namni akkamitti of saaxilamee naa ilaali Oromoo ki. Miidiyaa kana gubba jirtii beekadhu. Asallaan jira ja'a, maaliin jira ja'a, biyya tanaan jira ja'a, argeen jira ja'a, bakka agarsiisa gufuudhaa wajjin bakka jiru hunda. Uummata nagaa dhaqanii sababa ta'eefii jira akka dha'u mallattoo kenneef dhaqanii sababa kanaan sababa kadiiriin namni nagaa maa dhufu. Kanaan of beeksisummaa barbaachisa. Kanaaf bardawwa salaama. Rabbiin gabrootansaa nagaa baafatu, Rabbiin bilisaa baafata inshaallah. Rabbiin diiniin nu anasaru. Beekumsaan nu anasaru. Isin nasaraa miinu nasarasa. Shakkiin irraan qabaatiin Oromooti jira. Rabbiin keenya yoom takkaan nu dogatee beeka. Yoom takkaan nu dogatee beeka. Hafuura nuti dalagannee ni jiraannu kana. Haadha abbaa keenyaafis roobsee fi biqilchee fi Rabbiin keenya nu gatee beekama. Rabbiin keenya duniyaa qofaa mi'aafiraafis abdii keenya Rabbii keenya malee maal qabne eenyutu Rabbii keenya caalaa nutti jaalalleedha tokkollee hin jiru. Eenyu qabsaawaan Rabbii keenya caale nutti nuuf. Eenyu jira qabsaawaan Rabbii keenya caale jira hin jiru. Hin jiru. Nuuf mirga keenyaaf ka qabsaa'u Rabbii keenya caalaa hin jiru. Nuutu irraa fagaatee akkanatti hiyyoomee daaraa ta'e malee. Ofitti nu adeemsisuu ka wallaalummaa keessaa nu baase maal qabnaa miti. Amiin. Duuba gaa kabajamtoota kiyya akka malee namatti toltanii beekaadha. Maqaan Rabbi nama bashanaa beekaadha. Ni mi'aawa beekaadha. Duuba gaa mee ulamaa'ota keenya irraa hin nuukaa isin hundi gaa tumsa rasuula rabbiiti tumsi rasuula rabbi hanga yoomal qiyaamatti itti fufa nu qofaami maleeykaanis tumsa rasuulaati jinniin tumsa rasuulaati dachi samiin tumsa rasuulaati nutis tumsa rasuulaati. bineensi gaaraa tumsa rasuulaati sallallahu alaihi wasallam naajiini. Bilisaan isin baasutti jira beekadhu. Maqaa Rabbii keessanii bilisa. Wooma kana dhaggeeffachuun bilisa. Duuba gaa tumsa Rabbii fi Rasuuliif gootaniif jazaa Rabbiitu isinii tumsa. Jazaan keessan ankaniin himuu danda'u miti. Mirga hin qabu. Rabbiitu mirga qaba. Waa hunda irratti walii galuun keessan mee namni duraan gosaa fi gandaan diin kana siyaasaa da'oo godhatee wallaalummaa keessatti badee wal arrabsu jira hin jiru. Silaa siyaasaa da'oo godhannee nutti gamaa gamana Jimmaa fi Harargee Jimmaa fi Arsii Jimmaa fi Wallagga maarrii yoo jennee osoo islaama taanee jirru silaa walitti nu kaafne wallahi daara Rabbiin lafa tanarraa nu godhaa hanga ammattoonni dhumaa jirruuf isa kanaaf. Maaliif diin facaasuu deemna gaa obboleeyyummaa diigutti jirra gaa waan ulamaa meeqa dhiirti meeqatti babbeeyxetti dhumte balleessaa jirra gaa. Ofitti diina ta'aa jirra kaa.
استراتيجي نبي ربي قدابه هوغنسا سياسة كمينون دي نابا كمينون دي استروس لقد وبني ما ربي نجدو كايتو تعالوا بلسمان كن ربي هوغنسا كن ربي إفا أكنت لقد بدو بلسومسي دوبا akkasumatti hundi keessan dargaggoo shamarran miidiyaa gubbatti argamtan tumsa rasuulaa taatan basharama babbareeddu biyya ko babbareeddu rabbii basharaminaaf inji qabiinsa qabaattus ni duuta qabaachuu baattus ni duuta sooromtus ni duuta sooromuu baattus ni duuta kanaaf finjinginga lakkee lippistikiin godhanne نوم ربي جوكنا نوم رسول جوكنا توفان سابريدا بيفتسالي بريدا أنا مرة واحد دوس جالس يساجرا ربي وني جنة بريدو دا في بار بيفانيس نبي يوسف إني نسنكا سنجنة ربي عمري نبي زاد إني نسنكا سنجنة أما الرسول إني نسنكا سنجنة لبا دكا نبي صلاتوس ني بريدا نبي صلواتو بوسوس أحد مكا أحد جو كنا ياما متي أنكم تكوتو كنا ربي كو كنا بيلا آدم سجلتا ميساقل رابر يدي يوسف رابر يدي بركارين تيامانيكم أنا فيسانو منا كنا يسني فيسانو ميكي المينا ما بايدا بوي فكوتان انتي المينا ما هون دي بريدا المينا ما هون دي بريدا نما تاو ساتي بريدي ني malee gurraacha yookaan diimaa yookaan maal ta'uudhaan yookaan funyaan qabaatee yookaan funyaan qabaachuu baateedha miti nama ta'uun bareedaadha rabbiin nama bareechinee uumne rabbi bareedaadha duuba gaa kabajamtoota kiyya akkasumatti ulamaa'ota keenya jazaa rabbii isaanii kaa kabaju beekumsi eessa jira ulamaa'ota bira jira ammallee taniin cimseessi nu barsiisu ulamaa'ota keenya rabbi haa jiraachisu isaan dhaaloo ambiyaati إسان كنا وان إسان جان وان ربين جا جين نوم جان كنا رتي مين دان نونغا فتا مين دان ساني ربي براي أكنو تدرو نوف وما رسول نويا درا هم رسول نويا دوساني أكيد إسان نويا دم كده رسول نو كيس تديسي ولي قال لا دوبا كوجبو شيء أبي نبرو تنسينا كوجبو شيء أبي نبرو صفة أكم كمان سيتان نيجراتشو من أكالما بيه أرجويتو نبي آدم الرأوم من سبحان الله ربي تكلف صفة ثانية تاني ما في وصف ثانية تنسيه بريدا من ربي تمام دوبا صفة ثانية براتي تناكيسا نورا يو إجا قلبي تنوغا لالت إجا قلبي تنوغا إسا لالت وانا كوركي فكاتو هالي وركي فكاتو كإفوتو براتو من ثانية كيسا أكا وركي بيه براتي كيسا أسيفو چالا لكي ستي إفي ستي أصدر بطمي قلبي سيبوجيه جتشا ربي سنكرا فلتو سيتاسيسا كنا ربي أستارك سبحان الله بريدي رساني تيبانا سبحان الله شامين بروتي شامينغا كنا كسي قبن نسا سيكتن كنا دبتشو ربي كني نسوب دينا ننجي نعمل مثالا سيدنا أبو بكر الصديق اللي فتياركم إذا نم نيركو كراي نركو سبحان الله لقاد أبو بكر الصديق خليفة نبيتي أبو بكر الصديق كي نكارنو كيس دير الحمد لله شامين بانا ربي ورا بكم سفرتنا هاول ولا لما ربنا نجيسي ورا ولا لما نفتون ربنا
warra milkaa'u rabbi amiin arraga nuura rabbiin narraa ibse kana kun beekaaffi ja'a kun ajaa'iba namatti taa'ami rabbi akkasi rabbi akkasi rabbumatti amanuutu bareeduudha kana caalaa arguuf ta'e akkas kuwaalitiin dhiira addunyaadhaa dhiira islaamaati kuwaalitiin dhiira addunyaadhaa shamarran addunyaadhaa shamarran islaamaati rabbitu jedhe hariifni ni isaanii dhaggeeffadhu nama bibirratu nama bibirratu rabbi irratti nama takkaa bibirratu madaa kiyya guddaan amma ifa naa baasee rabbi naa gadhoose kaayyoon kiyya guddaan isin asiriitii addunyaa wal jaalachuu nagaya ta'uudha duroomtee kana ni uudha addunyaa fi laakiratti kana ni uudha kaayyoon kiyyaaf dura sun dhugoomsuudha kaayyoo rabbii galmaan ga'uudha kanuma keetis kanuma jeeyitii amani duuba gaa sheemiin keenya akkas ilmaan isaanii kabajamoo ustaad muzir sheemiin ibroo akkasumattis sweep sheemiin ibroo akkasumattis ammaar sheemiin ibroo ilmaan bareedaa diin irratti qaceelan ka zaata tolan ka dubbii tolanii fi kan amala tolan fakkaatti abbaa isaanii ajaa'ib beekumsi isaan irraa qara'amu dargaggoon sun fakkeenya dargaggoota miidiyaa kana hundaati miidiyaa kana irratti warri ilaaltan dargaggoo sani beekumsi waa hunda istaa'elli isa sani hariifni jara sani abbaa isaaniiti wajjin haadha isaaniiti wajjin Gonni isaan haasawanii fi isaan dhiyeessanii ajiib kan nama basharu qeyroo rabbiiti qeyroo nabiiti qeyroo islaamaati abbaa isaaniiti wajjin haanuu basharamanii itti aansuudhaan Sheekh Abdusalaamii fida Sheekh Abdusalaam Kadir Sheekh Abdusalaam Kadir isaanis gurraacha biyyee nabii Aadam irraa uumame fakkaatu duuba biyyee Oromiyaadhaa fakkaatu duuba isaanis arsii keenyatti dhuunfii ni gurraachaman abbaa du'aayii jedheetiin hin jire isaan abbaa du'aayiiti yaa rabbi tabbaqoo jirtullee tana laala jirtullee ta jimma jirtullee tana argee jirtullee yaa rabbi naa dhagaye jedhan amiin haa jiraatanii leencamoon islaamaa haa jiraatanii allahu akbar subhaanallah duuba isaan kunis bifti isaan keeysa jirtu gurraachumeeti ija tana keeysa ija qalbiitiin hoggaa laaltan nama boojihan urgaan takka waan irraa deemu zaahira waan sibira taa'u fakkaata zaata kana rabbi irra kaa'e amanuu toobar kana namarra kaaya karaama kana rabbitu namaa kenna jaran rabbii samii'uun basiiritti amanin rabbiin kun hikama qaba rabbi janii malkanii guyyaa hay mallattoo qabaa bar namni rabbitti amani kuduraa qabaa bar manatsira qabaa bar maayikiraaskooppii qabaa bar qorichaa bar namni rabbi dawatti amani ififis dawaadha qoricha namaati akkam jettii hay keeysaa akka warqii ifan isaanis Sheekh Abdusalaam Kadir akka warqii keeysaa ifan yoggaa ijaan laaltu laal akka warqii tokko la keeysaa mee ija qalbiitiin laalame oggaa isa ija qalbii tana keeysa laal akka warqii tokko keeysaa ifa subhaanallah magan wara nuura qabu jechuu keenya ajaa'iba ajaa'iba waa hedduu irraa barre aamiin aamiin jechuu sanii biroomne jechuu keenya hoggantoota keenya bakka beekumsi jiruun si himaa rabbi warra irraa milkaa'e nu haa godhu
Hooggantoota keetiinis akka rabbiin sii ilaala. Hooggantoota kee way beeytaa eenyu akka ta'an kun amma siini. Beekumsa kunoo isaan kana. Warra soban dubbanne warra qabeenya namaan ziraaf. Amrii hunda keessatti akkamitti akka deemtu biitti akkamitti akka deemtu akkamitti mirga keenya akka dubbannu kana hunda isaanitti nu barsiisa. Isaan eenyu barsiise? Rabbitu barsiise. Duuba gaa Sheekh Abdusalaam Kadiir ulamaa'ii keenya kabajamoo isaanis rabbi nu keessaa jiraachisu maasha Allah zaata tolan amala tolan hoggaa nu barsiisanis ajii amma jabaluu kiyyan fida Ahmadin Abbaa Jabal isaan kun immoo xiinxalaa nabiitii bar xiinxalaa nabiitii bar subhaanallah. Fuulli isaanii kun aannanii fi buna wal makate natti fakkaata. Sifa rabbi irra kaa'e. Maaliif irra kaa'e sifa kana akka boojihaniif akka gartee islaamumaan bareeddu taateef qalbii nu boojihanii akka rabbii nu barsiisanii fi bareedina san nu garsiisuudhaaf nuura qaba namni rabbii fi rasuulli dhugoomsin goggogaadha akka namticha nabii arramsiisan bifa san qaba. Mee ilaali coggaarra garaachan jettuun maaliin jettuun nama sanii fi warra akkasaatillee. Namticha isa amma wanta jettanii sanii abaarsi rabbii irratti haa jiraatu isallee warra akkasaatillee. Ustaaz Ahmadin Abbaa Jabal xiinxalaadhas beekumsa qaban bifti isaanii kun bunaa fi aannan wal makate fakkaata hoggaa qalbiin laalte kuula ijaa tana qabu. Suuta dubbata nammaas hidhiin isaanii gurraacha buura. Ajaa'iba subhaanallah. Kanumaa beekuun kiyya kun ajaa'iba miti. Yoo rabbi nama beeksise malee beektaa dhaggeeffachuu keessa dabreetiin akkanatti mallattoo isaanii beekaa ulamaayota biyyatiyyaa jechuudha. Ajaa'iba rabbumatu na beeksise. Nu haa beeksisu anis isin beeksise. Amiin. Ustaaz Ahmadin Abbaa Jabal keessaa ifa maakiyaatoo fi buna ifu tokko gartee ka calaletu. Nuura sanii wanni calaletu sun nuura. Subhaanallah. Kenna rabbi. Akkas qaban. Xiinxala masuuta dubbatanii tak 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 jedha. Jechoonni isaan dubbatan hiikkaan tokkicha hedduu qabu. Jabaluu keenya rabbi sana jiraachisu tumsa nabiitiin baana. Sayyidina Hamzaanu waraanni keenya baay'ina qofa osoo hin taane cifraan nabii baay'ina qofa osoo hin taane imaanaanis kan irroomanidha jeenii barbaadu. የረሱል ጭፍራዎች ብዛት ብቻ ሳይሆን በኢማንም የፈረጠሙ ናቸው። አላችን ስላለው ብልጫ አላችን ከሁሉም ስላለው ብልጫ አያዳግትም ለምርጫ። ይፋ ኡስታዝ አህመዲን ከኛ ጋር ጢንጣላ ይዛላል። ጥሉ ቤከር ቤኩም ሰቀበል ኢርዳን ውሃ በርሲሱ ዳጋይፋት ولا ما جلم فيه ميديا كانوا جبلون كي كسي أما سنو في دكا وريدا كلام في ده وريدا كلام في ده وريدا ربي كلام في ده علماء كلام في ده إيه أستاذ علي سفيان عجيب إني على المحبين أستاذ علي سفيان ديوانا سلمان الفارس نتي فكاته ربي تكلم
ربي تيامنا وعدنا ما كنتي بفامتي جنتنا ما كنتي دنيانا ما كنتي دنيا نيس آخرا نيس تور ربي تيامنيت رسول جالتت بركانيس رزقينيس كان أج زيرو نو يلم نجيرو كلنا ولا لا بادو برميل ساينا كوتي جوهان برميل دوانو سورو كتاميني الرجال راينا زود تجرا عاسا وجاي كبرا في بروت انجرا تونا الحمد لله دوبا أستاذ علي سفيان على المحبي لا إنسان محبي ربي أكن من يوم دولا ما يرأس وصلني دي ربي ديكو فايد دورا دوبا ulama tolin dawani di rabbi wali daw islam wali daw raf siyasa wandala gani mirge ka wan filen dubba chudaf jecha rabbi nunje ab imbar badu rabbi nje imbar badu sininje jani nu timudaf arrafa mun ka mirge ka rabbi wande yo ditago ni banna wande perfect wan rada bada nunje ni rada banna wan dema nunje dema mirge ka me dira ti date bes be dubba to me ulama to karate me dira ti kan jatto ta الربع كيس هو ربي نتيسو لما تو كينيرت إني ما ودي ولا رتس ندي غرتس أبا فكرة نومي تكن دي دني فج أفتني أزابت تقولتني توفتان أنك فج أفتني منافق أمستان أعوذ بالله من الشيطان دين كينيا قبينيا كينيا نس قبضو دين قولو قبينيا كينيا وهندن دي ربي بابل لبنا مركز الإسلام بابل لبنا وهندن الله فرست الله فرست شالي سفيان ديما ريزان ديما أكا ديما نما كنا في أكا ورا نورا كم نورا ربي تنامنين كنا وصنتان أستاذ علي سفيان كنا ربي ساني كنا ديما هذا ديمنا كنا كيس أكا علامة وركي كم إذا كله بيتي لو قال نور رسول بوين سقدة تنو قام كربي كاسن الله جت في من منقل لك سورة كوان المحب يدا سبحان الله فيسبوك إنك ينكب نموت كنين كنا نور فيه أبسي أشي ما قال توم سبحان الله مو علمي نما وانا كنا تاي ولا تياسيس أكنا تاي بوهري سلوات بسمالة بي ميديا كنا what نو تركه قبش برا كنا كنا نقل بومتي تو قال لي كتي مياو أكتر ستة لو منو ما نتكلم سيجي تو رجع سالال نمني سبيرة جرون دي ستة بريدة ما كارب بيوكا ستة كابل أكسر تجافلويته يرو هندا چنكي دوه دابا الحمد لله بودو كينيا بيس دو ربي نورا هذا أبو جن ربي تيجي برضه وسلام نورا يجوا بيدا في رتكاب سيمنا بيس بيدا نمني رتكاب سيسي بيس هاي ربو ما هو كذا تشودا ربو مال تشودا بوا هاي ربنا فقط شو كذا هاي يا ربي بيلا نور راكاس يا ربي بلا سودي رتلو نور راكاس يا ربي بيجي كذا بلا نور راكاس جتشودا بودا في يوم ندوم نبلا يجيا نمنافق أم سني أبلا يجيا ulama tan dagiban ba kanu mazawj ne to baka sayyana baka tana demna ummata ragan kam ne ummata raga rabbin kam ne jala yana kuno dadda mane ummata sifan kam ne jala kanuran kam ne jala enyu to ulama wa tamale amir al mu'minin male hoggan sana bira ko dadda nunje jame jira enyu to nunje
إني ترون جن نم تكرون جن تو بيسافين أما لا نتورني نتياسا جرو رسكوبة تول مريض جاجر واي سياسة نما تكتين نتشفرا هم نبي أبدته سونتاني شفرا ربي أبدته ركوك يسابه هذا أنت مساكنا دكا ما وشنن بلا هذا بيس كان إني ما هو أنا بني سكيسن كاني سنون داتي فرماني كي يا ربي توراني بلان نطير فرب الرا توراني ما ربي نم يمين عندي بيت ديني مبرة دبي بلان ونولا يمكا بلان سودان بلان بركة دور غافا أبودي دنيا جرتو بيتي دنيا غوتو رومي أدنى وركي تروبا ميتي غافا يماني تكونو كاي تجيرو إلما نورا لتلي نورا كباني ميتي أرى مال تجيرو كنون دي مالي فلدو يا بلينجي يا بلينجي شالي سفيانغا ديما مكتني أكس كبان سبحان الله على المحب ربي في داريس هقول سكينة حاضر هذاني أما النفيدة وما أدراكم بالنفيدة وما أدراكم أبو موسى إذا كن أبو موسى براوجين تفسيرني دبي ربي والقبسيسني حديثا والقبسيسني دبچو كنا قبل اكلامه بورير اتيسان سبحان الله مرماري نبيتي أكا سياسة ولا بلالي فتكون علي سفيان بلالي فتكون نو أكا ديني تيجم تنولي بلالي فتكون انت وزن كون عمدين بجبل بلالي فتكون مال بلالي فتك أكا دين إسلامي تنو إنجم تنو إنجم بلالي فتك ولا لما كيسا به جرا نمني إنجم تنو نوغان جرتو أكيكا أبو موسى أكا ملك النبي موسى كمان استانيكم براوجين دبچو بيكو دكينيا عجيب إسان كونيز أكم أستاذ مدينة باجبل كنن سفساني لل مال كبان سيتا أنن ماكياتو تكشو بني تنك أمينك أبو بفتساني لون هلون ساني أجيب ربو ما تو كسر ركاي والله صبر ركيجي أجايبا كنا ربنا ما كني سبحان الله الحمد لله ربنا كي جوارا إساتيا منو نووريتشا كمل ولدت في دني تفسيرا أكنا جي دبلوماسي عجيب كنا جبا قبل أبا وريرا كمل بيكو ربي رانو عمل كيس كنا كسيك أبو وما أدراكو جاني دبتن وبلا جانبتي رسول الله هدوك أبا الله بوزو الله هدوك أبا مالي فأبا وريران أدري شكية جاني نبي ربي كفلتي سواسيه سبحان الله رضي الله عنه
subhanallah wama adraakum ta'uu sabaa jiraatan hundummaan isaanii ustaad Naasir Hamzaatiin fida akka siyaasatti wal dhabdan akka islaamummaatti eenyumaa waliin kan sunnan galchu kan islaamummaatti tokko inni barbaadu adeemu akka islaamatti garuu eenyumtinuu islaama jidduutti siyaasaadhaan fincila kaasee eenyumtinuu waliin da'uun hin danda'amu. Hoggaan kana jabeessee rabbiin bilisoomsa je'eeti nama ummata kiyyaas. Hoggaa Oromummaan hoggaa Islaamummaan dubbatamte warroota tokko tokko waan Oromummaan diigamtutti fakkaatan. No! Islaamummaan Oromummaa dhiisi addunyaa tana jaarti. Baraka Oromummaa tana bareechiti. Oromummaa tana bareechuudhaaf Jaarraa Abbaa Gadaa faan Waaqoo Kiyya faan Nadhii faan Sheekh Bakrii faan Sheekh Umar Rashaa faan kitaaba meeqa barreessanii Oromummaa tana siin ga'anii eenyu kaa siin ga'e warra Rabbitti amanee rasuula dhugoomse Oromummaa kaa siin ga'e tokkummaa nama barsiisee isaanii arraas yoo ta'e barsiisaa jiru isaanii tokkummaa warra diigideem gaafadhu ka diyoom dubbannee beekna nuyi qaballeessa nutu amantii namaa arrabse moo nutu kutaa biraa arrabse moo nutu waan biraa arrabse moo lakkii nuti miskiinonni rabbi osoo Oromummaarra jirru rasuula keenya nurraa arrabsa nullee nu arrabsan Oromoo Islaamaa janii kalaas nuu miti ka abbaan rakkoodha tanaaf wayifitti qaanfannaare yoo fi balleessine fitti qaanfannaa san isaaniin jette jechuu keenya amantii ta'e amantii teenya kan gaggeef tokkummaa no obboleessa kiyya rabbii keenya jechuun tokkummaa kabajaasu miti barakaa ta'u jechuudha malee rabbii yoo jechuu baanne tokkummaan kan keetuu laa umriitti hin jaaramtootis lafa kanarraa xaragamtee dhumta rabbii fi wantallee lafa kanarraa badi si haa balleessu waan rabbii nyaachaa rabbiif galata dhabde kan rabbiifuu galata dhabde naaf galata qabdaa akkasiiti ammas asin deebi'a duuba shaana waariin fida abbaa quraanaatti kun subhaanallah kaarru qofa shaana waar shaana waar kennaan isaan qabanii taqwaa nu barsiisa kennaan inni qabu namu kenna adda addaatti itti ergee nutti ergaa miti rabbiin bara cibra kaan walaloodhaan kaayaa kaan maaliin kaayaa gosa hedduutti kaayaa miti shaana waar immoo isaan abbaa rakkoo teenya ilaal nuu furuudhaan rabbi nuu kaa'e ilaal kan deemne jaarsa keenyaas itti kasasnu jaartii teenyaas itti kasasnu shaana waar keenya subhaanallah yaa obsa isaanii sifti isaaniitun diimaas waan jettuun shaana waar subhaanallah leenca rabbii shaana waar keenya osoon ustaad Naasiriin fixiniin achitti kutee ustaad Naasiritti hin dhufa shaana waar kutee tashee ana warra rabbi irraa naa qaraa isaan irraa qaraa subhaanallah itti booharii malee dhaggeeffadha akka malee akkan itti sillaan ijjee'u kanatti waan isaa ijaa kana jala taa'ee dhaggeeffadhu beekaa taatee gabbaata yuunivarsiitii guddaa rasuuli yaa rasuuli yuunivarsiitii nacha yaa Allah makaan ifa nu abareechu abbootii teenya ilmaan Oromootii barguun eenyuma jaalaa ka Oromummaa beekanidha ka Oromoon akka guddatti barbaadanidha beekumsa wallaalummaan osoo hin taane
وريني سني كراي وين هاري فوتا ورا جامن ورا تناقي فتوك dubartii Maariyyoo sii kaatee Maariyyoo tana dhaggeeffattaati akkam gamta keessa wallaaltoo tamee laal Maariyyoo sirraa kaatee asitti makaa yeroo tana maal goote maaliif Dubaayitti asii ba a'uuzu billah sammuu teetti danganamee taphatu maal ta'e wooti sammuu teettiif kabajaan qabdu ilmaan hin qabu godhachuun barbaaddu ilmaan kan kee maal dhaalchifta ilmaan kan kee bonni isatti dhaalchiftu kaayiroo irraa Maariyyoo godhatee dhaalchifta ilmaan kan kee boroogaa ilmoonni dhaltaami boru dargaggoon kun shamarranis yoo ta'e laal sheenoo argaa duuba isaan kanas nuura tokko keessaa ifa kaarruu isaanii tanarraa nuura jabaa tokko jira akkasitti nutti karaa duuba sheenoo harkee jira subhaanallah rabbitu kenneef alquraan saayibul quraan jira sheenoo rabbumatu jiinaa jira subhanallah kenna isaan qabanii jazaa rabbii isaanii faa kafaluu nu barsiisuu irratti dadhabanii jiru qabsoon kana caalee jiru goonni isaan caalee jiru tasa beektonni isaan caalee tasa jiru doktoraa fi kanamoo ish maal godhe beeka akka isaan gabbaanii barsiisanitti Oromoo maal barsiisee beeka doktorri ati kun mee maal godhe Oromoo laanee beekamu maal barsiise Oromoodhaaf doktorummaa Oromoo facaasee fida wallaaltuu haadha eentu beekaa isaanii jedhe kan isa rabbii alamaatti dubbatanii laata takkaan doktora yee nama dhaggeeffadhee beeku wallaala akka ta'e waan hin beeku yoo rabbitti amaneeti zokke doktora gaariidha yoo rasuula dhugoomse doktora gaarii kana achi qileetti nagalcha waan ta'eef doktorummaa isaa nan shafaatu nan fayyiftu beekumsa qabu beekumsi dura rabbi beekuudha beektonni kiyya kunoo isaan kana ummata kiyya kana waa hundanaa godhuuf ummata kana halkanii guyyaa ummata kana keessatti xiqqaa guddaan kan arrabsu ulamaan kun ta'anii Oromoo tana barsiisan beekumsa akkuma miidiyaa kana gubbatti argitan halkanii guyyaa nu jaaruudhaaf azaabarraa nu kadhatanii barboo azaabarraa nu kadhachuu jiranii barboo azaabatti dhumtanii boo faqiirummaan isin fixxee boo wanni gabroomtaniif tanaaf rabbiin tanaaf isin dha'u jira janii bar nu barsiisaa jiran malee baran biraatii miti maal godhan injifannoon gadaan kasaaniiti gadaan ka ulamaa itti keenyaati gadaan abbaan gadaa keenya ulamaa wata keenya sirni gadaa keenya quraana keenya gilsana mirga keenya kana jechuudha mirga kana rabbiitu nuu kennee dandeessu kottu nuu morne haasida Ustaz Nazir Hamzaa tin fidagaa Ustaz Nazir Hamzaa areeda bareedaa qabu ni calalaqu diimaa sin jettuun magaalaa sin jettuun akka gartee mallattoo ji'a diimatee tokko qabu addeessa diimatee mirgaas ni dubbatan Nazir isaan warra gartee nabitti gaafa kan nabii rabbi nasaraadha wajjin warra waliigaltee Qureeshiidha wajjin uumanii waliigaltee tokkummaadha uumanii arrisaala irratti nagarre Amr bin Awfa warra waliigaltee nabii diigan sallallahu alaihi wasallam waliigaltee nabii diiganii nama fixanii nabii sarrabsan no bismillahir rahmanir rahim kana jechuun beeku
warra jeen walii galteen barbaannu jee funyaaniin dhawan akkuma gartee sani na fakkaata inni Sultaan Naasir tokkummaa hedduu ka dalage yaade isa kana funyaaniin dhawan tokkummaa inni juusan nabii isaatti sarrabsanii galchan akkasii bare miidiyaa irra deebisan arrabsanii mataa keessa dhawanii inni tokkummaa jee fiiga kutaa kamaal jee fiiga isa sannatti fakkaata saamticha nabii ergate warra Qureeshiitii wajjin walii galtee jirtu san funyaaniin dhawanii ari'an san akkasuma bare Sultaan Naasir akkasii walii galtee tokkummaan barbaadu jedhanii beekan gulummaa fi maal gulummaa warra maqaa fokkotu warra amala fokkotu warra bifa fokkotu warra aqiidaa fokkotu warra beessa guugu hirma warra isin fakkaatullee takka takkatti rabbi isin guuree Oromoo irraa isin balleessa yaa warra aqiidaan isaanii azaabaa munaafiqa isin hojii isin deeggarullee isin guura rabbii waraana isaatii qabina rabbii jalaan baatan har'a nabiin dachaa akka daarame garte arkitan sirriitti arkitan mijisaa nabii keenya sirriitti uummanni kan damma ka'e akkatti lafaa ka'u garte kana boodallee qaxalaa tumsi nabiitti fufa hanga yooma alqiyaabaatti gujaanni sa'a azana yeroo shan Muhammad Rasulullah jaamee azana ma addunyaa warri shalom nagaya addunyaatti nabiin keenya jigumsa addunyaa osoo hin ta'in jaarumsa addunyaatti nabiin keenya jaarumsa Oromoo dhiise nabiin keenya barakaaf Oromootti dhufe malee Oromoo hiyyoomsuudhaa fi Oromoo gabroomsuuf Oromootti dhufe nabiin keenya Oromoo jannataan basharuudhaaf dhufe nabiin keenya duniyaadhaan basharuudhaaf dhufe rabbiin keenya Oromoo akka nabii keenya galata Oromoo irraa qabu warra isatti amanees akka isaanii qabsoo Oromoo irraa galata qabu nabii rabbii dhugaa nu barsiisuuf Oromootti dhufe addunyaattis dhufe rahmataaf nu dhufe hiyyummaarraa nu baasuuf nu dhufe gabrummaarraa nu baasuuf nu dhufe nabiin keenya bilisummaa uummata Oromooti malee gabrummaa uummata Oromooti nabii keenya mas arabaa miti kan nuu kenne rabbii keenyatu nuu kenne alhamdulillah rabbii nabii nuu kenne dhugaadha Ustaad raayyaa keenyatti hin dhufaa Ustaad raayyaa keenya gaa jaalala nabii kanaa fi rabbii nu obaasan tambiha wala leeysa nabiiti bareedoodha duuba jechoota babbareedaa miidhagaas kalaquudha danda'u nu gootumsa imaana keenya irratti gootummaa jechuun rabbii fi rasuulitti amanu tabiraaji maaliif oromummaa irratti dhugaa qaba dhugaa dubbataa bar rabbii rabbii rasuulitti amane oromummaa dhugaa san beekaa bar soban beeku islaamni kijibu rabbii rasuulitti jedhe bayaana qaba ammaas oromummaa tan irratti ifa qaba nuura qaba miti beekumsa qaba akkanumatti olii gad deemeen borcuuba alhamdulillah ala fida jolle min jaajeeti rabbi jecha dhiise akkasi ustaad raayyaa keenya gaa
Faatu bareeda qabani. Onnee qaban. Jaaranii sagalee isaaniitiin subhaanallah. Gootas goota dhugaati. Qabsaa'aa guddaadha. Akka Oromootti illee. Jarreen isin kun qabsaa'aa Oromoo guddaadha. Qabsoo irratti. Rayaan keenya gaa gargaar isaanii sokkaa jennee. Fuula walitti fiduudhaanis nu walitti obboleeyyoomsuudhaanis jaalala nu jidduu gadhaabuudhaanis karabbiin bifa walalootiin godhee nu keessa kaa'e. Subhaanallah. Beekumsa hedduu jechoota hedduun irraa baradhe. Nuuras bareedaa qabu. Kan jaalala rabbiitiin onnee isaanii gubateedha. Gubbaa malee eenyutu keessa isaanii argaa. Subhaanallah. Rabbiin beekumsa irra nu ilaalchisu. Kana hundi warri miidiyaa irratti ilaalanidha. Laal mee dhaggeeffadhu. Gara tokko warra TikTokii fi maal jaaniitu jira. Dhiira Maariyyoo jala ol fiigu kana. Dargaggoo keenya kunoo kan agarsiisa. Bakka jirtus. Mee dubartii hoggaa kadhatan. Mee hoggaa rabbi kadhatan namni jaartii qabne namni jaalallee hin qabne ka qabulleen maal jee kadhata? Yaa Rabbi jaartii ibaadaa qabdu naa kenni. Tasi sodaattu naa kenni. Ta ibaadaa hin qabne naa kenni jee namni kadhatu jira. Takka namni kadhatu jira, du'aa godhatu jira. Rabbii Khaliqa kadhatanii Rabbii kabajamaa keenya ahad. Tanaaf takka namni Rabbi kadhatu san ta'iitii mul'adhu kaaboo siin jennaa bar. Sun akkami mul'ata nashiidota garagaraa jiraa miti islaamummaa bifateetiin beeksisi. Oromummaa teetis bifa saniin beeksisi. Ati Oromoo Islaamaa. Mirga qabda. Qabsuma kam keessa? Beeksisi. Akkasiin yaa Rabbi ta imaana qabdu, ta ibaadaan qabdu naa kenni jee kadhataa miti gabrichi isaa. Ta akkasiisan ta'e malee ta qullaa deemtu, ta koboo kaayattu, ta maal jee kadhatanii jira. Du'aayin akkana ni jirti. Yaa Rabbi ta koboo naa kaayattu, jaartii koboo kaayattu, jaartii maal kaayattu naa kenni jee, ta sin sodaanne naa kenni jee. Namni kadhate jira, hin jiru ka. Tanaaf takka gartee gabrootan isaa Rabbi kadhatanii san siyaa godhu. Ati yoo kadhiiraa bifa san ta'iitii miidiyaa irra mul'addu jechuu kiyya. Laan nashiidaa tana gadhiisanii la hicaabaa keessan kaayatanii laal. Dhaq islaamummaatu beeksisa akka shamarran Arabaa Suudaan kana laalaa. Hariifa jechuun isa kana. Jana shayxaanaa Maariyyoo teettu kanaas firaa dhiisi. Diirabbii tana isin dhorkaa. Diirabbii wal marii laal wal mariidha. Diirabbii janaati afaan shayxaanaa teettu kun jinni jechuudha kun. Badumma. Tana baa warri nu dhorkite rabbiin seerri rabbii kana nu dhorkettanii sodaattan. No. Isiniin dhorku. Gaarii isinii godha. Wal marii isinii godha seerri rabbii. Maal isinii godha? Janaan shayxaanni sitti bohaaree si biraa deemuudha. Janaa jisu. Garuu wal marii rabbii diin rabbii irratti tanuuf kaa'e akkaataatti wal marii namuu qaadimaa ni laallata. Qaadimaa jaalallee ni laallata. Jaartii ni laallata. Hoggaa laallatu garuu wal marii godhaa miti. Wal mariin inni godhu hoo nikahaa godha. Nikaan kunoo maali? Akkanuma sitti taphatee si biraan deemu sitti harka dhiqate. Maatii keetiifis kabajaa qabaachuu jechuudha. Iddoo guddaarraan si geewu jechuudha sii kana qabee amaanaan waan itti kennan beeku. Laal kamturra bareeda. Kami jana nati jettu kun kire. Kami dirabbii siif bareeche moo. Laal
كربي مال سنجا أتي سنجا على الإرد أتي ربي صفة بريد دوسرك يا جفتي تاني يا بالكوتية بيفا بريد دوسرك ربي الحمد لله ربي سبريد جسي أمي سيتنا سيوجي ربي في يلي قدمت لي ولت سنك أني أتيس وان قبض دلقتي أني سوانين قبض دلقتي ولت دبلني بلتي تيني قد الأبني إلمان قاريس إسلام مرتي خرة لال ميتم تر بريد كشتي ماريو مت إبا ديرا مت إبا دوبرا هكذا لبوي مي أكنمو لا كربي هو ركتي مياو تدبرا هو مال جتي لال والمري تربي نوجدو كاي نكاولين قد أني جرو تيني براي فن ربين كينيا لين جاءني لا سينجا يونا بجتا والجالتني نكا قد أتاني ملا أنا توكيلك يسنجئي ربي تجي نما بلاتي موكل لي أنا جئ ربي رسولا صبر رسول نصبك الله أكبر فلله الحمد ربي جتمي أواك نو في ديبال لما نوسيني أمين جيكا هدية كينا كنا أمين جيكا رحمانية كينا كنا أمين جيكا موبان ساوني كينا سينوكا كتير أدي سنو مالي إني نو غاري نو غوني تنوتي دياتشو بربادامي نوتي هم تو غوني إسر رافقاتشو ما برباني إني نو نبيرت جالتا موسو بربادو نما مرر رب مان كينيا ونما مرر أحد كينيا كن نما مرر أكنا بريتشي نو أمي لما دي بيسي نو كدتا ناتشي سي نو باسي كتلا دي نو كدتا أي نو كسا إنجرو أكمل موتين جالا دولا سبحان الله أحد إني أنت كينيا إفا قبري كينيا تبير إفا جيرو كينيا تبير بلسو محمد ورمو تبير رب أحد نورا كينيا بريدنا كينيا ولكبا كينيا آمين أبدي كينيا كيورا كان يوم بيلو نتيمان نودي كينيا أبدي أنا أبا كينيا تستوري أرلة أبدي أنا أبا كينيا أبدي كينيا ليه داتشنا كينيا أحد كينيا كينيا موسي كينيا كبا جماعة الله أحد وأنا نكنا جيه كتير رائع فارسام في الأيو فارس نول فاتر ربي فارس كماله أكنا جيه تاني درا مسألة همومي سبحان الله أكنا جيه كاني إبسو جتشاندن دوميت موتي جتشاوليت إني كون باريون كينيا كون musawwir keenya kun hundi keenya ni beeyne jechuu keenya hundi keenya madaa inni keessaa nu baase ni beeyne jechuu keenya madaa isatti obsine ni beeyne jechuu keenya ta'iccitiidhaa tan zaahira jirtu jechuu keenya amiin allahu keenya ulfinni bara baraan isaaf haa ta'u sujuunni isaaf haa ta'u akkan gaa आसो की जत्ती नस दे दिया تدبرتي تي سكس نوت جتي لا دي ربي رتي هوري ولين غدچودا لا ماريو سيجاني وان برا كرانا سر بكم سيتي كرات اكرا بين بلسوم ما يسدو يسي دور كي فكاي بدوما كيس ديمتي وان بكاي ستينغوني
dubartii bakka isatti hin goone yookaan isatti bakka hin goone hayaata balleessanii wal ajjeesu qabeenya walii saamuu kan fide isa kana wal ganu kan fide isa kana janajjanaa baantu kana janajjanaa rabbiin akka isin dhorke bareedduu nootan alaa janajjanaa rabbii ta isin barsiise nu barsiise ta ilmoo namatti gootu ta bultii namatti gootu ta naqa walii naman saamu ta rabbi sodaatanii rabbi waliin zakkaran tan duniyaa fi laakiraa waliin milkaawan tan haadha abbaanii fi itilleen irraa namatti gammadu tan aaliin irraa namatti gammadu ta wal jidduutti shakkiin qabaanne tan gammachuun teessee jira namni rabbitti amane waliin miidhu ka waliin saamu ka munaafiqatu kas saamu beekumsi Oromoo fayyadu ilmaan Oromoo fayyadu isaan haasa'u kana kana dide kisaara wallaalan akkasaan jiru gadi galoon fi hiyyeessi akkasaan jiru dhabamaan akkasaan jiru rabbi dhabama isaa godhu lafa kana gubbaa tana jeeni kadhata malee dhiira diin hin qabne mujurima duriyyaa naa kenne jee namni du'aa'ee godhate dubartiin du'aa'ee godhate jirti hin jirtu kanaaf dhiira akka dubartiin jaalattu ta'uudhaaf dhiira rabbiin jaalatu ta'iti hariiroo kee bareeda haarii fe'e jechuun isa kan abboleessa keenya nashiidaa beeksisi miidiyaa diin islaam irratti babal'isi bifa ta'e akkasitti ittiin fayyadame miidiyaa gubbaa hoggaa baate tiktok fayyadamuudhaan miti dubbiin tumsa nabii beekti miidiyaa keessanii fasaada ittiin babal'isuudha hikmaa hedduu rabbiin isfiifu walii gallaa akkasitti jaalalti dhugaa sun raggaate jaalala dhugaa namni gargari bifati yaaniin jaalala dalaga jaartii xiyyatti jaalala sii boo katala gudhalatti dubartiinis jaalala bifasiiti waan dalaydu dhiira irratti itti fakkaatan jaalala rabbii kaaliqa qofatu rabbitu dalaga jaalalti dhugaa sun jaalala dhugaa dhabne jaalala dhugaa waan dhabneef kaa rabbitti waan hin amanneef jaalala dhugaa isaaf hin naree jaalala kijibaati kijiba irratti walii galle jaalalti dhugaa isa jirti jaalala dhugaa san hoggaa dhugaa irra walii galle jaalalti dhugaa akka harkamtuufi rabbiin akkas nuun jee miti kanaaf ka jaalala dhugaa san harkachuudhaaf rabbii amannee akka rabbii nuun jee sanitti walitti hariiroo uummachuudha ka eegasiin booda fi waliin muhabbaadhaan maraannee dhumna awoo akkanaati maal jettan jaalala bira dabree muhabba nuu kenna jaarsaa fi jaartii jidduutti rabbi jaarta keenya walii galcha rabbi barakaa nutti godha ilmaan barakaa qabu nuu kenna biyya barakaa qabdu nuu godha maali rabbi irraa fagaatanii bakka dhumatti if dhibuun if rakkisuun dhabamuun keenya kun maali saboo waan naman keenya hundaan du'uun maal isa rabbi irraa fagaatanii rabbiin dhawamuu kana maa jaalanne qooti isuma kanaaf dhugaan jirti kan hidhamees rabbi nu haa baasu ta'a nagee rabbiin addunyaa irratti nu haa buusu walii galtee fi jaalala isaa rabbi nu haa godhu nu haa nassaru seera isaatii walii galchee addunyaa tana guutu nu haa bal'isu riskii isaatiin rabbiin amiin maqaa isaa yaamuun Allah jaanii riskiidha hin kuufamu yaamamee hin kuufamu ni barakaa keenya akkamitti kuufne jennee akkamitti kuufne umurii teenya guutuu kuufnu kam wallaahi hin kuufamu kam والله إنكم فهموكم ربي
والله نكوفهم كم حد كي يكون نكوفهم كم والله دوبك أما جاي جتين دفع موز نزيف جتين دفع كيرو نبي تقول شوالا أبا ولا لوتي أستاذ موز نزيف بس كيرو نبي كاجا واتي هكما كوا دبلوماسي نبي تقول